أتسيقافة دو إيراس سيدي موسي ديرديد أنا هم بيخبون ما تفهمنا كما تبريدو تانا إن جارتي فردنا نمني ورين بيو وقت تجارت تسقى ميسا نيات ميسا بيخاني أو تناري أبوز أنا بقى دي سين فمانة فيتا ولا كم متسهومن أفهم برادي خودو ما فانا دو برهان أبودي كودي كودا غابي كان أكا كان كي كان بيكو أكا كان أتي بيكو Hello naafi gaaffiin nama hunduma gaafadhe si gaafadhu. Gaafadhu kaamaalinni. Maallaqaaf sammuu keessaa maal filatta? Maallaqa dhaqa. Inkoostai. Maalati namni waraabes otuun si ta'e garuu sammuun filadhaan. Dhuguma jette namni waan hin qabne filata. Afaan keenya eenyummaa keenya afaan keenyaan baranna afaan keenyaan barsiisna afaan keenyaan bitanna afaan keenyaan gurgurra biyya keenya keessatti lafa keenya irratti afaan keenyaan dubbanna afaan keenya afaan federaalaa akka nu ta'u barbaanna mootummaan hatattamaan afaan keenya akka afaan federaalaa nuuf gootu gaaffii si gaafanne gaaffii keenya akka nu deebistu abdii sirraa qabna afaan keenya afaan federaalaa haa ta'u biyya keenya lafti lafa keenya afaan immoo eenyummaa keenya የኦሮምኛ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ እንዲሆንልን እንፈልጋለን ይሄንን ደግሞ መልስ እንድመልስልን እንፈልጋለን ዶክተር አብይ አሁን የኦሮምኛ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ እንድታረግልን እንፈልጋለን በሀገራችን በመሬታችን በአፋችን ነው የምናወራው በአፋችን ነው የምንገዛው በአፋችን ነው የምናስተምረው ይሄንን መልስ እንድመልስልን እንፈልጋለን አፋን ኬኛ ኤኙማ ኬኛ مبارك مسمى قويا خدا سديتي برق مالا ما في دم سديباتي لما غيس قويا مبارك دياتي جرا أجندا ددا قبي سوديسا قط قبا تبقى نردي موامي تانان غنا نمني سنجنا رابطن جرو جباتني تبقى نيكتشو قبض لين شهاري مر في تقول جرا خيلمو قبو سنبيتشا قبتني فوق قبضن فريد بشن انتو تانان مبارك جيلا دني مارين تاتوي تكران دلو قوتشو غنا arra bira dhaabbachuu baannaan arra maddii dhaabbachuu baannaan arra siif jirrachuu ni baannaan gaafatamni mubaarak dhiyaatetti ajandaa adda addaa maarree laal isinii dhaamne jechuudha jabaadhaa qophiin eeggadhaa taphni tapha xiiqiiti akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa addunyaarra galmaajee eegamaatiin jira itti qophaa'aa leenca ilmoo qabu san firii 500 firii 600 qopheessa yoo sun hin taane adirgulli ijoollee oromoo kassammuun keessan hin hojjenne danqooroo kan taatan Anoo badeeran jiru bushaa warra soddaa yoo maadha kee qeesiin oromoon jiru siin jenneerra nuti bakkuma lamatti cituu barbaannee masinirraa adda ba'uu barbaanneetidha malee qeesiin oromoon qaddas oromiyaa keessatti yoomsi jenneen atis keetiin bashannan nutis keenyaan bashannannaa jenne malee luqqaatitti yaada. Alhamdulillah wanti guddaan maa inni milkaa'ina koo keessatti maatiin kiyya shoora guddaa taphatanii jiru. Kabajan haadha kootiif qabu, kabajan abbaa kootiif qabu, ijoollummaatti armee koo miila ishee miicaan guddadhe, du'aa miila ishee dhiqaan guddadhe, armeen koo arras ani obboleessa obboleettiin qabu, ana qofaa salaata yaa islaamni al-shan sagada, salaata al-shan sagaddee. السلام عليكم جت فتة غافر كاستي ربي شيء كذا يا ربي مش أكو دعاء مكو أنا بيرا دفاع جودا حتى مو كينو بوليتي ميكا كابدا ميدي إن كان كون ففشاو أنا بيرا دفاع جودا دعاء إنسون أنا بجنان ملكاي نيكو إن نجل كوا ماتي كوتي أرمي كوتي لما تمو أمانتا كوتي أنا أمانتا كيان صلاة كونن سجدا بدمي كيان سودادا كانوا كيستمو وانت قدان ما إني بوريفتان نما قدات إيه بزنس قدا وجد وجيرمون ندندا إسجلوا درو ما باريالو ما جالك أبي سموه كيسجرا وقت سمونا كركاري الحمد لله أركونو سبرس أفكونو انترفيو. قالت توك. كيو كميتي جافتا يرو باي يرو سكو متانيس أجي ماتي سانغر جارو سوبيتا ستي بريكو مكودان كنا ماله هارف أباسا ومانغر جارو ugaadha moo sobadha ani gaasin dhossuga isir agala maanni beektaa masi yeroo baay'ee yaa'u maatiin kiyya baadiyyaa jiru jireenya baadiyyaa keessatti garuu jireenya mataa jira qabu waan suuqii xinnoo wayii qabu mana shaayii wayiis qabu yeroo baay'ee as akka jalagalan barbaadeen ture yeroo baay'ee mattuutti seenaa mattuutti galaamanan sinibita jedhee gaafadheen ture jarri garuu achuma barbaadu biyyattiinuma sana keessa taa'anii buna isaanii funaannachaa sa'a ilmachaa maal jecha jireenyuma sana gatii jaallatanuuf achumatti jireenya magaala sanaa keessatti ituma hin beela'in
sooressa guddaa mootuun fakkaatiin jireenya isaanii jiraatu yoommoo waan guddaa gootee fi jennaan amma horii guddaanis dhaqee jedha amma bahin koo maskiinni fuullee mana isaa jira maskiida isaa waqtii isa shan dhaqee sagadachitti yoo nama suuqii sanas babal'isee jireenya biraa keessa soon galchee jedhe biizii ta'anii diqammoo sana rakkinni ittuma jedhee gatii yaaduuf jireenya keessatti garuu amma jireenya jiraataa jiranu keessatti gammadanii ji'aan damoza qabu kuma digdama ol ji'aan fudhatu sadarkaa baadiyyaatti immoo kuma digdama dhiisi kuma kudhanuu erginaaniif kuma gaariitti bashannanii jiraatu kanaaf jennaan maatiin qarqaaru inni jedhu yaa'u hamiidha yaa'u namni waan tokko sittaasuun isaa gatiin olleedhaaf malee kanaan Situ je aisan na beeytameeti ni aisan na agarti sirra guddoo jira amata saddeeti sirra jirti jedha nasraan umrii tante Hiriyaa kiyyaa laalladha kalaas akkam taata qarraadha. Koofiyaa keessatti beekan kamalaataa qabu akka gara laafoo fa'a. Hiriyaa gara laafoo fuudhu. Gara laafoo naaf baleesse. Ababaa sadi naaf hinna. Ababaa sadi jala. Oromoo taaftaanii godhaa. Waaqessa kuusaa jechuun taaptaappi qofa naa godhaa please. Taaptaappi naa godhaa. Arra namatti na kuusaa. Lamaan baay'ate. Lama sadii baay'ate. Sadii lamaan baay'ate. Waan qabdan. Koofiyaa takka jala argadde eega dhufe. Bulloo baadiyyaa kiyya faasti bira jiraami. Waliif teenye bee wallahi mee asi namooti san ijoolleen tun arrasni dhumatti beekadda. Soddaan kiyya maal soddooban kiyya soddaan kiyya maal rakkoo qaba. Baadiyyaa kiyya silaamtiin jira. Beesee argannullee walumaan ilmoo guddifannaa maal yoo wal fuudhe. Wallahi gal. Yoo baadiyyaa gaafuma baadiyyaa tiyyaan si namooti seen qixaaxamu obboleettiyyaan tu si kanne. Koofiyaa kennaaf. Koofiyaa lafa kennaaf. Koofiyaa lama kennaaf. Koofiyaa milileefan jira. Koofiyaa lama kennaaf. Koofiyaa diyaasbooraan dhiyootana koofiyaa callaa namaa kenneeyyu nu makiinaa farraa. Beesetti irraa dhumate diyaasboora. Allah. Waaqa. Qurxummii. Keetaan qabu kun qabsi bulloo irratti jetti qabsi. Bulloo qabsi. Baadiyyaatti naannoo rusu jiraadhi si wajjin argeesin jira. Bulloo qabsi bakka. Wallaahi qabsi naan jedhu. Abbaan di buloo godhuu qabdan aan sana kam taate. Siin qabshaa heeyyuu soddaan kiyya guutuun qabshaa nam tokkollee naaf kennu. Atiin na arrabsisitti aaranii jiranii. Atiitu akka ilmoo isaa garaa baate dhiiteetti na nyaatte maqaa na nyaatte bakka hunda deemte. Bakka hunda deemte maqaa na nyaatte. Baadiyyaas maaluu gochaa. Kabadiru fitte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar beredar nyanyi, Rabbi beredar senang nyachisu. Durang besok nyacu surek kerma jumari. Syukurati adukku ejra. Kasma janjalati ukura bidin toko famsa apiwan syukuranya tu. Kasma jini segera len magas segera len unden desuk. Jolle tarame amma mucotu dalaide taara masruf tu geise jirti ruku rabbitti. Me wani sinja turala me assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Tiko magaa keen. Timire maalif bocha. Mati jafe. Ummaade ayye. Dubbaddu sodaatiin ummaan tee maal taate? Shukkara qabdi. Waan biroo santu si boocise? Wallaahi abbaan qabdu? Yatiimaa? Ati abbaan qabdu? Dhaggeeffadhu mee. Ati amma ani obboleettii isaatiin na biratti malee ummatii Hamzaa Maarreessaa eessa dhoosatee dubbatin salphatte. Namicha leencasii kana naa koofiyaa biraa fudhannee dadhabnee sammuu akka kana waan ajaa'ibaa keessa jira moo maali rakkoon akkamitti dhaagattaaniiru? Hamzaan jireenya ofii qarshiitti hin sharafu jireenya isaa qarshiitti hin sharafu jireenya isaati.
waan takka qarshiidhaaf jecha akkas godhi akkas sii goona jedhanii siin godha. Amma siin dura jechuudha. Hin dhageettaan? Maaltu as keessa jira isaa? Uummatii qabda waa hundaa dandeessa waan ta'eef kootuu fi raayyaa ittisa biyyaatti makamii jireenya kan kee guutuu si furannaa jedhanii mana dhufanii areeda qabanii kadhatanii diti. Ay, wallahi bakka tuan ini daga mora ya tu biya wai ittisa dunya fi akhirati rasazni amma sai ne asin rabalu bunkutte sadalu butif dide. Hindide argite Hamzaa jechuun nama addunyaa irraa hagatti kan akkaayanne jechuudha. Amma ni mudin te tuna galan jirtu atina dhadhi jirtu wanaatu na mooman qabne tena dhadhi moomaa dhaati tokkicha abbaa beekanii na duba jira. Shabalaa yoo jaan shabalaa kan qeensarraa katee gara qeensaatti mooraalee akkasii si garsiisu garana garagalee garana akkasii deebi'ee si garsiisu akkana qoma dhiibaa si dhufee akkasii si garsiisu. Habiibti maal taate? Haala ta'e godhu. Akka mataa gubbaa ittiin dubbatin. Sambuusaa koo naa erguun dandeessaa achirraa sitti. Barbaachisaa kana maal rakkoo qaba? Okay. Guyyaa meeqatti dhufan akkamii hin badu mi? Egaa hin badu guyyaa nama buluu danda'a. Mi'a sambuusaa sanaa ergira achii. Siif ergamaa kiyyee. Maal sambuusaan asiin jira kunoo gabbaatee bitatee dhuftu? Kanuma inni beeksisanii nyaachurraa qabu. Tanuma akkamii sambuusaan booreessan. Kanumaas jiru kana kan musuqii gaddisee baatee achitti gurguramu kana. Hai. Kana wayyaa. Jaageetta yoomsii dhagee. Jarri takkarra mana keenyarra fiddee waa lattafte. Mee kottaa laala waraqata kana. Aan maal jedha beekta? Aan argatte tawaagaa jedha. Ani moo? Caacaa jedhan mallee. Caancaan kun immoo caccabduu siin jedhan. Ana. Lakki Ingilifi keessan kun naan galle nama bira fida. This is voice no good no talking the English. Afaan Oromoo mucaan kuni waan gaarii si dubbataan jiru arraba keetirraa hawwii qaba malee akka wanti warning jedha kuni. Maal yoo jaartiitii arrabse maaltu si ga'e? Maqaan kee googilii osoo hin taane gowwaayyuu. Yoo rabbii wal bira sin geenye maasii godhe. Yaa inni dhugaa kee. Kanaafuu bakka hiyyeessa ta'e jaalaan wajjin jiraachuu si wayi. Yaa inni dhugaa keeti garuu sa'aatii kana baakkish wallaahi namumti intiniin jiru namumti jaalala namaa kennu hin jiru baakkish hin dadhabne alama zoorree dadhabne siin alalama siin jechuun koo namuma dhugaadhaan wal jaallatu dhabne beektaa fakkeessa malee. Jira wallaahi. Ani hin argine garuu dhugaa keetii birriirraa jaalala wayyaa jaalalli bareedaadha garuu wanti immoo akka jaalalaa addunyaa kanarra hin jiru nan beeka garuu yeroo takka nama jibbisiisa beektaa namumti amantu hin jiru kanaafi malee ani jaalala bara waa'ee jaalalaa sirrittan beeka. Naati amma maammee gizee argattu jaalala isaa argee dhufee jette. Eshi jaalala isaa argitee gizee dhuftu gizee seentu bakka karoorfattee dhufte ati maammeen kan kootii bakka jireenya kan kootii wajjinnaa darbaa ilmoo wajjin horadha jettee keessa seente. Amma ilmoo argattanii akkamree? Alhamdulillah nuu darbee jira ammoo. Mashaallah. Ilmoo riskii fiddee dhuftee nama. Wallahi qallaanii tokko. Gaafii koo እዚህ ጋር አማርኛ ማሜ ትርጉም የምትሉት
ያላችሁት ያው የሚሉት ፍቅር ነው። እኔ ኢባዳ ያለው ሰው ነው የምፈልገው አለች ፈትዬ። ውድ ባለቤቴ ደግሞ አይ ፍቅር ነው የሚሻለው ነው የምትለው። እንግዲህ በዛ ዙሪያ ነው እየተነጋገሩ ያሉት። ይሄ ነው። በኋላ ኤክስፕሌን ያደርግላቸዋለሁ። ፕሊዝ ፋሚሊ ታፕታፕ አድርጉ፣ ቤታችንን አስከብሩ። ሌላ ደግሞ ነሚ ብር ይቀብኮ ፈቲያ ምን አለ መሰለሽ ሲጀመር አንቺ እኮ ብርን አጥፈሽ አይደለም